عيد مبارك 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 عيد. دعوتو تخينيا زيارة من خدير عباس بودا ولد ديبيني جرا عبا خينيا حاج خدير عباس يدو غلطهم فنا لقى ربي عفير رابريد ونفقرني ما شاء الله يدوها غلطهم مني ربي دنيا آخرتي سانا ملكيسو المان سانيتس المان خيري المان ملك ربي سافا أقول جنة إن شاء الله تعالى تبقى بريداتك وسنجديه سنة إن شاء الله نولي ترتجاري سنجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك ردي بني سنجدة قد دعوة جرتن سجنتا الاتقان دعوة جروب تي في نور الهدى جولته هدى اسنيف كوبيسا جرودا خانت يعني سجنتا تبا سنيدي سنا سجنتا تباتيس هنو برتوتان خينيا والدرجو ميراف سلفي جلالي تبى جراني نوجين ترى سنجنا فرتيجاري والدرجو مين برسا دورا والدرجو مي بسكوداتي بسكودا الديسان الرخيني خامتو الدسات رأسو حركاني توينه خرا أفاني فدتي أفاني نياتاري سكندي جاتهم كابن سكندي جاتهم أنا خيستي خامتو درا بوجه أنا قدا ولين داوند تا ولين أتور أقول أن تا كلام سديجي نجال كابدن أدى خيسن را خرا أفاني تفيدن خال سكندي جاتهم خيستي درا بوجه أنا قدا إساتو موه جاما جل كابو في تاكا لاما سدي أجا دعوة تخيل سكنتا حنيا تكبو هارا جرتنا أبدي قبنا ريحون تنو بلسه حنيا سكندي صدومي صد خيسة تراوته ميري كردي ثاني أفساس ولمان داونا أما خارا مرسال مفادا برجرا مرسال مفادا إسا خدا نما حركام مري خدورة في توجودا كلها خام بيسو إنيو خجو ولله ولنترا جركابو بديمنا تاكا لاما سدي أما خرابر ساس دفع دبر رجرا وبليس خيني مو ريكاردي ريفون تانا صدومي سديتي كابو سكندي ديدم كوريجرا ما شاء الله اسماتو فويسي جرا حرام ما جابان لكونا مي خرابر ساس دفع دبر رجرا مار ساس دفع دا مالك إنسان كرسيفنا مالك خنا إجا شوفتني خمتو أرشي خداني إنسان غافن إجا شوفنيتشو ولين هذا ولمي أيها دعوتو تخني خنو يساني شفتني جراني ميجا أيه برسوي خمك ميجا هم وما مولتو فكاتا ستين مولتا وما ستين مولتا تو أيها جساني شفتني جرا خنوتي وما نتي مولتو جاني جراني دعوتو تخني وقافة شوف ديم نجامه خنو مالني ساندرو جرا حركان كقابتني أسخيسا خمتو كرشة خداني نوفي مال إسرائيل يقلا هاي يقولوا تديس ميك أكبر دوتي خمتو كرشة خداني ناهي مسخيسا
kamtu qarshii kudhanii ilaaltee naa himtas keessa tokko hafe afuri as keessa jira. Qarshii 100 jira, qarshii 50 jira, qarshii 10 jira. Kadhumaa kana ilaaluutti hin jirtu. Ayyee ilaalte. Hanqanuma afuranuma kana. Kanaa 10. Ayyee obboleessi keenya kanaa 10 jee mee kaanis waliin ilaalla. Ayyee nama maaleenis dura jira mee qaqqabadhuuti kamtu qarshii 10 beeka. Harka ilaaluu jirta moo ija ilaaluu jirta? Ijaan hin agartuumi? Ayyee maallaqa walii caccabsiteeti. Ayyee daawwattoota keenya isinis daawwachaa jirtanii mee isaan hin harkanii qabxii booda himnaa fi amma karas dafa achi dabarra. Ayyee mee maaleenis dura jira mee as keessaa qarshii 10 kamtu qarshii 10 as keessaa beeka. Qarshii 100 jira, qarshii 50 jira, qarshii 5 jira, qarshii 10 jira. Narraa fudhachuu deemtaa isaati qaqqabadhuun jee warra kana ayo obboleessi keenyaas kanaatu qarshii 10 jee isin harkaa jirtanii ammoo isaan harkaan jiranii ammoo obboleeyyan keenya lamaan kanaaf beekee qabxii isaan lamaan kanaatu harkatee jechuudha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenyaan akka bohaaraa jirtan abdii guutuu qabna. Akkuma agartanii gaafuma obboleessi keenya qabxii lama qaba isaan immoo qabxii takka qaban amma karaa marsaa afuraffaa achi dabaree jira. Marsaan afuraffaadha killee yookaan hanqaaquu lafa keenyee fiiti ija isaan cufne eenyu hanqaaquu kana lafattidha waliin daawwanna. Kan dhawee qabxii takka harkata waliin haa daawwannu. Amma kun obboleessi keenyaas hoddaa haayilaandiidha harkaa qaba. Haayilaandii harkaa qabu kanaan killee lafatti argamtu tana kan immoo hanqaaquu tana lafatti yoo dha'ee qabxii harkataa jalqabuu fi takka 2 3. Ayyee obboleessi keenya reefuun tana hin harkanne amma dorgommaa lammaffaarra jirra jalqabuu fi takka 2 3. Egaa daawwattoota keenya kunoo ammaan tana dorgommaan takka lammaffaa dhabanii jiranii kan sadaffaa irratti argamna. Obboleessi keenya reefu tana qabxii 2 qaba. Amma moonii harkataa laata kan jedhus waliin daawwanna. Hayyee jalqabuuf egaa qophaa'e takka 2 3. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenyaan akka bohaaraa jirtan abdii guutuu qabna. Marsaan afuraffaadha akkuma reefu daawwattan gaa obboleeyyan keenya sadeenuu qabxii harkachuu hin dandeenya. Hanqaaquun naaftee jirtii killee aanaatu xabbasatee nyaata jechuudha. Amma kana marsaa shanaffaadha achi dabaree jira. Marsaan shanaffaadha akkuma ilaaltan kanatti kan as keessatti argamu daqiiqaadha. Daqiiqaa as keessatti argamu kana hafuuraan eenyutu qalaasa kana duwwaa hambisaadha. Kan waliin daawwannu ta'a nu waliin tura. Egaa daawwattoota keenya kunoo isaan sadeenuu harka qabatanii jiranii amma jalqabuuf deemna. Hawanii isin godhuu deemtan hafuuraan daqiiqaa qalaasa kana keessatti argamtu keessaa afuuftanii fixuudha. Sakandii 60 qabdan jalqabuuf deemna. Qabxiin tun qabxii dhumaati. Obboleessi keenya kun qabxii 3 godhate isaan moohee jaama yoo isinis qabxii gootan walqixa taatan jechuudha. Saniifuu isin sadeenuutti qophaa'a sagantaan wal dorgommii dhumaa waan taateef jalqabuu fi 1 2 3.
هايقا داوتتني سجنتاتين أكتر تبوه هرتن أبدي قدّاك أمنا سجنتا والدرقم جدا خنا فكاتة ترى إسال لما نوك أبتي لما وان موهانيف إسال لما خم بدا فمن تاجت شورا سجنتان تين يافتي جرتي سجنتان نتقان داوا جروب تي في نور الهدى جولتو دان سيني قبيسا جرتوس اتفوفا سجنتا وجين ترتيجاري سنجنا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد هاي إخوة الإيمان أكو ما قرتن خنا تبني تبقى بريدة تري إن شاء الله تعالى خنت أن سودان سجنتا خمتو لهذا بريس خنيا مرة بيس عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد